Saanuma wallee Finfinnee galle akkum taane. Nama tokkotu kaleessa kana hojiin kee maaludha jedhee na gaafate. Anis laphee magoo kanaaf ufeen ani YouTuberan jedheen. Subscribing kee meeqanaan jedhe 12 akkana darbaniiruun jedheen. Afaan maaliitiin hojjettaa naan jedhe. Afaan Oromoon jedheen. Nama miliyoona 60 viidiyoo hojjetaa subscriberii 12 cimoo naan jedhe. Oromoon bishaan gaafattu annan silaa yeroo siin diimattu wanta nama gubdutti fakkaata. Subscribing godhaniin jedheen. Maal jechuu barbaadini? Oromoo subscribe godhi. Jira jirtu matqashtii akkam nageenya keessan badhaadhaa. Aras viidiyoo adda biraa wal deebinee jirra ka. Irreecha 2022 jala bultii isaatii kaasee aga xumurasa maal fakkaata ture waliin daawwanaa. Jala bultii isaatii yeroo jalqabnu gaa konsertii tokko ture. Konsertii beeksisitti baay'atee tokko ture. Konsertii jala bultii irreecha. Anillee egaa konserticha dhabaa mannaa jedheeraan tuffachuudhaaf miti garuu immoo tiktokara qofa waan irratti hirmaate fakkaata. Namni baay'een ture akka jalqabaatti Finfinnee keessatti konsertii eegaluuf garuu ajaa'iba. konsertii akkasii tokko nu barbaachisa dhugaa rabbii isin jedha. Konsertii akkasii tokko dirree masqalaatti haala ajaa'ibaatiin kan qophaa'e jechuudha. Inni irratti shaashaa kan jennu irreecha hora Finfinnee irratti namoonni bebbeekamoo baay'inaan irratti hirmaataniiru. Eenyu fa'a? Ndaalkaachoo, Jawaar Mohammed, Galaanaa Gaaromsaa, Dinqisaa Dabalaa eenyutu hin jirre hundi irratti hirmaataniiru. Jawaar illee shubbisaa ture. Yoo isaan Geetahuun illee jira viidiyoota kana walitti aansinee ilaallee deebinaa jechuudha. Shaggar yaa shaggar yaa walakkaa lafaa lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Lammiin koo duruu gadaan bula marsaa isa ga'uun bara gadaa meelba hamaan teessoo toliin ba'u. Reechirree kooti seenaan tiksaa ani isa ka abbaa kooti.
yeroo kana keessas irreecha dhadheen irreeffattu kan jedhamee immoo guramus jira. akkam jirtu ummata keenya ummata kabajamaa ummata jaalatamaa dhiichisaadhuma wallee finfinnee galle akkum taaneeti ana kan na dhibe an kan na dinqee jechuudha maal akka ta'e beektu kaleessa maannaa gashaa irratti nu dabarsuu didan tole jennee gaddeebnee toolata irratti jechuudha ani beetiin kennan dhagaareen talli jawaar shaarbii bitadhee pijaamaa kiyya qamadhee baajaajii qabadhee keellaa darbee jechuudha dhagaa warri na dabarsuu diddanis komaandaris inspeektaris darbee jechuudha kanaafi baajaajii uffata kiyya uffata aadaa baajaajii keessa akkatti xaqadhee darbee jechuudha isinoo amma keessanitti na dabarsuu diddan ambootti na hambistan bakka cawataan keessan akkas in deemne kunoo irreechaan jira bar dhiichisaa oolee ummata oromoo waliin ilmaan oromoo qeerransootaa fi qarree oromoo waliinaan oolee akkamitti irreechirree keenya akkamitti dhoowwita maa jechuudha kun kas taatee dhadheema olmaan kee ilaaluu qabu olmaan kee maal fakkaata ture laata akkam jirtu bakka isin guyyaa irreechaati harri kunoo eessatti argamna magaalaa finfinnee gidduutti argamna irreeffannee akkana deebinee gaayis amma baay'ee gammannee jirra ilmaan oromoo marreeras walitti qabannee dhiichisaa jirra finfinnee gidduu irreechi shubbisa qofa miti miira nutti dhagaamaa jirre karaa ibsannudha jedhanii uummata isaanii yakka tokko malee du'aa jiruuf sagalee ta'aa turanii Ayyaga mataqashtii viidiyoo tarrattiin bashannantu irraa barattu shaashan baay'attu jedhee yaadee qabadhe kana fakkaatu turanii aga viidiyoo kan biraa walitti deebinutti warri chaanalii kanaaf haarawwattan subscribe gochaa viidiyoo kanammoo like gochaa nagaattis din jedha. Abba jennee kana afaanuma keenyaan katabne.